Itoophiyaa biyyi jedhamtu kun fakkeenya Afrikaanotaa mallattoo gootummaa Afrikaanotaa fi gurraachotaa akkasumas gootummaadhaan addunyaa keessatti akka beekamtuuf nuti mataa ol qabannee bilisummaan biyya kana keessa akka jiraannuuf uummanni Oromoo daangaa hundarratti birmadummaa biyya kanaatiif kabaja biyya kanaatiif gatii kaffalaa as ga'ee jira. Nutis duudhaa fi gootummaa abbootiin keenya kaleessa qabatanii biyya kana eeganii nutti dabarsan kunuunsinee eegnee gootummaa fi wareegama barbaachisu hunda kaffallee dhaloota ittaanutti dabarsuun baay'ee murteessaa waan ta'eef gootummaa isaanii yaadachuudhaaf sagantaa yaadannoo qophaa'e ta'uusaa ifatti kaasuu barbaada. Uummanni Oromoo kaleessa gootummaadhaan gatii haa kaffalu malee seenaansaa awwaalamee karaarraa maqee waan tureef gootota akka Haacaaluu Hundeessaa seenaa uummata Oromoo gootummaa uummata Oromoo seenaa karaarraa maqee fi awwaalame karaatti deebisuudhaaf qabsaanii otoo qabsaanii wareegaman yaadachuudhaaf seenaa karaarraa dabe karaatti deebisuudhaan waan qabsaa'eef waan inni nu biraa dhabameef jiraatti isa dhabnuyyuu bara baraadhaan waan isa yaadachuu qabnuuf siidaa isaa jalatti seenaa karaarraa maqe karaatti deebisuudhaaf qabsoo isaa yaadachuuf bakka siidaan isaa dhaabbatee jirutti sagantaa fi sirna kana kabajuudhaaf yeroo jalqabaatiif bulchiinsa magaalaa Amboo keessatti kan jalqabnee fi bara baraan sagantaan akka kanaa siidaan isaa bakka jirutti yaadannoon isaa fi yaadannoon Adawaa walitti dabalamee bulchiinsa magaalaa Amboo keessatti akka kabajamu kan murteessine ta'uu isaati. Sagantaan akka kanaa bara baraan ni jiraata. Adawaan mallattoo gootummaa keenyaati. Adawaan Haacaaluudha. Haacaaluun Adawaadha. Bara baraan ni kabajnaa fi yeroo jalqabaaf Adawaa kabajaa irraa kanaaf nuuf gammachuu adda jechaadha. Guyyaan irraa gammachuu adda ayyaana cimaa fi bara baraan itti fufnee kabajnu siidaa Haacaaluu Hundeessaa jalatti injifannoo Oromoo fi injifannoo Itoophiyaa Afrikaa kan itti lallabnu ta'a jecha. Akka biyyaatti hooggansa cimaadha qabna. Hooggansa seenaa Adawaa ol galmeessaa jiru qabna. Kanarratti immoo hooggansa of harkaa qabnu kana gootota of harkaa qabnu kana jabeeffachaa nullee immoo waan gootummaan galmaa'e kana misoomaan galmeessuu qabna. Injifannoo dhiigaan lammiin keenya nuuf fide immoo nuti misoomatti jijjiirree warroota immoo of harkaa qabnus hooggansa immoo of harkaa qabnu aartistoota immoo of harkaa qabnu hooggansa cimoo keenya dargaggeessa keenya ciccimaa baafnee beekumsaan dandeettiin cimnee ba'uuf hojjechuu qaban jedha dargaggeessi keenya. Seenaa Adawaa kana egaa abbootiin keenya kaakileen keenya baabileen keenya duratti eeboof gaachana fardaan duulaniiti birmadummaa biyya isaanii eegsisanii nu qaqqabsiisanii kanaafan dhufe. Inni har'aa guyyaan har'aa yaadannoo gaariidhaan dabarsina. Maaliif yoo jenne biyyi keenya misooma adda addaatiin fuulduraatti tarkaanfachaa waan jirtuuf birmadummaa biyya ishiitis immoo eegsisaa waan jirtuuf gammachuu guddaadhaan isa baranaa kana sirriitti kabajna. Dhaloonni anu kuni akkuma abbootiin keenya nutti dabarsan kanatti nu harkaa'is seenaan biyya wal harkaa fuudhisaa waan walitti darbuuf dhaloonni dhufu kun immoo seenaa kana nu harkaa fuudhee gara fuulduraatti birmadummaa biyya isaatii eegsisee biyyatti misoomaa fi guddinaan fuulduratti akka ceesisu barbaanna. Manni Oromoo gootummaa isaatti agarsiise waa hedduu qaba. Adawaan immoo isa tokkodha. Fardeeniin guulee iddoo sanarratti qaqqabee tokkummaadhaan injifannoo kan argamsiisuu keessatti jeneraalonni Adawaa kan qindeessuu keessatti guddaadha kan gahee isaan taphachaa turani. Garuu seenaan sun jeneraalonni Oromoo heddumminaan achi keessatti gumaachanii gahee isaanii bahaniiru dursanii dursisanii duulanii dulchiisanii uummata kana tokkummaadhaan qindeessanii hiriirsisanii duulli injifannoon Adawaa iddoo sanarratti akka galmaa'uuf taasifamee jira. Seenaan kun garuu bifa garagaleettuudhaan saba tokko duwwaa irratti argamaa ture. Garuu Oromoon seenaa guddaa akka qabuu fi injifannoo guddaa keessatti akka hirmaachaa ture kan namatti agarsiisudha. Fardeen Adawaatis akkaataadhuma sanaatiin fardeen Oromoo Adawaa irratti duula gaggeessaa kan turan ta'uusaa ni mul'isa. Seenaan Adawaa gootummaan Adawaa irratti galmaa'e sun
madda tokkummaadhaan kan galmaa'e waan ta'eef tokkummaa keenya cimsinee ammas biyyi keenya diinarraa addan baanee diina weerartuudhaan karaa adda addaatiin nutti gamaa jiru sana injifachuudhaaf tokkummaan keenya murteessaadha. Uummanni Oromoo tokkummaadhaan injifannoo isaa eegsifachuu qaba jedhee yaada. Har'a injifannoon innaa sana gootonni Oromoo Jeneraalonni Oromoo keessatti hirmatanii Adawaa sana irratti injifannoo argatan har'a maqaa Hacee fi dargaggeessa Haceen guddifateen akka Oromootti deeffannee jirra. Kunis immoo gammachuu sanaa fi injifannoo yeroo sana deeffachuu keenyatti gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Adawaa sana irratti seenaa baay'ee turte. Seenaa sana immoo ukkaamsanii maqaa isaaniitti fayyadamuudhaaf uummata isaanii ittiin ol kaasuudhaaf waan baay'ee gochuudhaaf yaalii isaaniin godhin hin jiru. Sun hundi immoo darbee har'agaa cimina keenyaa fi cimina Hacee sana dargaggeessa Haceen guddisa sana walitti qabamnee injifannoo sana deeffanneerra. Injifannoo Adawaatti galmaa'e sana fardeen keenya illee sirriitti beeku bareechanii akkuma inni jedhee ittiin sirbe sana fardeen keenya illee Adawaa irratti seenaa qabdii cimina fardeen keenya illee hin ibsaa jechaadha. Dhaamsi kun guddaan dargaggeessa keenyaaf walii galtee tokkummaa jaalala akka qabaannu hin jedha wal dhageenye wal kabajnee inni guddaan xiqqaa kabajee xiqqaan guddaa kabajee beekaan beekaa kabajee wallaalanis beekaa kabajee akka deemnu walii galtee yoo godhanne hamma dhumaatti yoo dhaabbanne injifannoon kun jaarratti cabne otoo hin taane jaarraa kumaatamaan dhibbaa miliyoona meeqan lakkaa'amu biyya kana bulchuu dandeenya. Jaalala nuuf haa kennu tokkummaa nuuf haa kennu wal dhagaa wal kabajne.